sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatti amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:00 amma 3tti raadiyoonii akkasumas qophii kamisa har'aatiif qabnu wajjiniin ani Tigist Gammeeti akka moltan daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya. Dhaabbileen fayyaa lolaa fi walitti bu'iinsan barbadaa'an deebisanii ijaaruu irratti ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa kenne. Murtii dhimma seeraa yakka saayibarii yookaan immoo marsariitii intarneetii Naayijeeriyaa laalchisee falmitoonni mirga namoomaa waan jedhan gara boodatti immoo kamisaan isinii dhiyeessinu qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessaa nu wajjin tura. Dura garuu akkuma barame oduutu as aanaa Bafqaaduu Muradaa. Akka mul'atanii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Pireezidaantiin naannoo bulchiinsa Tigraay Debratsiyoon Gabre Mikaa'el xalayaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guutareesiif barreessaniin gara hundaanuu badiinsi Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru haala yaaddessaa keessa akka jiru ibsuun isaanii beekameera. Xalayaa fuula 4 qabu kana keessatti Debratsiyoon mootummaan naannoo Tigraay gargaarsa namoomaatiif jecha dhukaasa dhaabuu isaa ibsanii haalli gargaarsa namoomaa akkaataa waadaa galameetiin adeemaa akka hin jirre himaniiru. Debratsiyoon Gabre Masqal dhuma xalayaa isaanii irratti falli karaa nagaa yoo hin danda'amne ta'e marsaa Tigraay irratti taasifame cabsuudhaaf jecha filannoo biraa fayyadamuudhaaf akka dirqisiisaman ibsuun isaanii beekameera. Kun sagalee Ameerikaati. Waraanni Raashaa magaalaa Yuukireen Maariiupool marsee jiru akka bakka loltoonni Yuukireen maandeffatanii jiran bakka warshaa sibiilaa Azovistal jedhamu keessa hin seenne pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin ajajuun isaanii gabaasameera. Walgahii televezyiiniidhaan darbaa ture irratti Vilaadimiir Puutiin ajaja ministeera ittisaa biyya isaanii Sargee Shoo'iguutiif kennaniin waraanni isaanii akka tisiisnillee hin baanetti marsee eeguu qaba malee keessa seenuu akka hin qabne dubbataniiru. Akka ministeerri ittisa biyyaa Raashaa Shoo'igiin Puutinitti himanitti loltoota Yuukireen 2,000 ta'an warreen warshaa sibiilaa keessa maandeffatanii jiran irraa kana hafe magaalli Maariiupool bilisoomteetti jechuun isaanii gabaasameera. Itti aantuun muummee ministeeraa Yuukireen Iriyaana Vereshchikuu sibiilonnii fi loltoonni madaa'anii magaalicha keessa jiran akka ba'uu danda'an karaan banamuu fi akka qabu mootummaa Raashaa gaafataniiru. Akka Vereshchikuu jedhanitti warshaa sibiilaa Azovistal keessa namoonni loltuu hin taane 1,000 fi loltoonni madaa'anii jiran 500 akka ba'uu danda'an haalli mijaa'uu fi qaba. Walgahii biyyoota Laatiin Ameerikaa irratti hirmaachaa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken haalli achi jiru dhugaadhumatti suukanneessaadha jechuudhaan dubbatanii yaaliin karaa gargaarsa namoomaa jiraattota Maariiupool baasuu akka gargar cite himuun isaanii gabaasameera. Xiinxaltoonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi weerara Raashaan bara 2014 Kiriimiyaa irratti raawwatteerraa ka'uudhaan waraanni Raashaa Maariiupooliin guutummaatti to'achuudhaaf ji'oottan itti fudhachuu danda'a jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee dhimma godaantotaa biyya Kuubaa waliiniin qabaachaa turte akka haaromsuudhaaf deemtu ministeerri dhimma nageenya biyya keessaa Yuunaayitid Isteetsi Alejandro Mayorkas ibsuun isaanii gabaasameera. Walgahii bakka bu'oota biyyoota Laatiin Ameerikaa Paanamaa keessatti taasisaa jiran irratti dhimma kana kan dubbatan Mayorkas kamisa irraa Waashingtan DC keessatti Kuubaanii fi Yuunaayitid Isteetsi marii akka taasisan himaniiru. I don't want to get ahead of the dialogue between the United States and Cuba, but as everyone knows, we have had migration accords of our community. Marii United States of Cuba gidduutti taasifamu dursuun fedhu garuu Cuba waliin waliigaltee dhimma baqattootaa qabaachaa akka turre hunduu ni beeka. Waliigalteen adda cite sun akkaataa itti fufurratti fala barbaanna. Sunis fedhiinu karaa seeraa hojiif namummaa qabnu agarsiisa.
Bulchiinsi Pireezidaanti Baayiden dhimma godaantotaa irratti akka xiyyeeffannaa kennu ibsee biyyoottan walakkeessa Ameerikaa gargaaruudhaaf doolaara biliyoonii 1 fi biliyoonii walakkaa ramaduu isaa beeksiseera. Miseensonni ittisa balaa abiddaa fi poolisoota naannoo magaalaa Waashintan DC sochii gargaarsa namoomaa Yukireeniif ta'u walitti qabuu jalqabanii jiru. Naannoo magaalaa Waashintan DC'tti kutaa Arlington keessatti gargaarsa walitti qabuudhaaf saanduqa gargaarsaa 30 ta'an qopheessanii socho'aa jiru. Dhimma kana ilaalchisee kutaa balaa ittisa abiddaa Arlington irraa Nat Henner ibsa kennaniin full firefighting ensembles, so the coats, the jackets, the pants, boots, breathing apparatus that will supply Ukrainian firefighters with fresh... meeshaalee guutuu ittiin ibidda dhaamsan, kootii, jaakettii, fiddoof, boottii, meeshaalee ittiin hafuura baafataniif deebifatan, kan humnoonni Ukraine innaa hojii ibidda dhaamsuutti bobba'an ittiin qilleensa qulqulluu argatanidha jedhaniiru. Karaa biraatiin gargaarsi uffata rasaasa qolatuu fi meeshaalee eegumsa fayyaa kan of keessaa qabu karaa dhaabbata tola ooltota tokkummaa gargaarsa Yuukireen jedhamuun gargaarsa walitti qabame gara Yuukireenitti erguu jalqabamuun isaa gabaasameera. Dhaabbanni gargaarsa tokkummaa Yuukireen mi'a gargaarsa fayyaa jalqabaa 7,500 kan erge yommuu ta'u kan biraa 20,000 erguudhaaf akka qophaa'aa jiru himameera. Dhaabbanni tokkummaa gargaarsa Yuukireen ambulaansotaa fi konkolaattota balaa ittisa abiddaa dabalatee gargaarsa doolaara miliyoonii 7 ta'u gara Yuukireenitti erguun isaa gabaasameera. Walgahii garee biyyoottan dureeyyii G20 jedhamee beekamu irratti hirmaannaa Raashaa kan morman bakka bu'oonni biyyoottan lixaa Yuunaayitid Steets, Kaanaadaa fi Yuunaayitid Kingdom walgahicha dhiisanii ba'uun isaanii gabaasameera. Sababa Raashaan Yuukireeniin weerarteef jecha akka isheen walgahii kana irratti hirmaanne taasisamuu qabdi jechuudhaan Yuunaayitid Steets biyya yeroo ammaa garee G20 fi dura teessuu taate biyya Indooneeziyaa gaafattee turte. Haa ta'u malee ministeera maallaqaa Raashaa Antoon Siluwaanoof dabalatee bakka bu'oonni Raashaa akka hirmaatan gochuun warreen walgahicha dhiisanii ba'an kana dallansiiseera. Sababni hirmaannaan Raashaa eeyyamameef weerara isheen Yuukireen irratti raawwatteen kan ka'e gareen G20 waan gargar qoodamaa jiruu fi dhimmicha irratti akka yaadasee ibsituuf ta'uusaa qindeessitoonni walgahichaa himuun isaanii ibsameera. Yuukireen miseensa garee G20 yookaan G20 ta'uu baattus walgahicha irratti akka hirmaattu taasifame ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitroo Kuleebaa fi ministeerri maallaqaa Sarihii Maarcheenkoo akka affeeraman beekameera. Bakka bu'oonni Yuukireen lammanuu warreen walgahicha dhiisanii ba'an faana bahuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan miseensa G20 ta'an United States, United Kingdom, France, Jarmanii fi Kaanaadaan weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwattee fi walgahicha irratti hirmaachuu ishee yommuu balaaleffatan biyyoottan hedduun Chaayinaa, Indooneeziyaa, Indiyaa fi Afrikaa kibbaa dabalatee balaaleffachuu irratti akka hin hirmaanne beekameera. Kamisa har'aa ganama erga rookeetiin daangaa Palestaayin keessaa gara Israa'elitti furguggeeffame booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el walakkeessa Gaazaa haleeluu isaanii hanga'oonni Hamaasii fi maddaawwan waraana Israa'el beeksisaniiru. Akka waraanni Israa'el jedhetti haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame bakkeewwan kella eegdotaatii fi bakka mootorrii rookeetii itti oomishamu akkasumas bakka leenjii hidhattoota Hamaasi. Balaa kanaan miidhaan qaqqabe maal akka ta'e kan hin ibsamne yommuu ta'u hokkorrii fi waltuttuquun tibbana kana humnoottan Palestaayinii fi Israa'elii gidduutti adeemaa jiru gara walitti bu'iinsa bal'aatti akka hin guddanne sodaatamaa jiraachuun isaa gabaasameera. Filannoo pirezidaantummaa Firaansii fi kan walfalmaa jiran pirezidaantiin biyyattii yeroo ammaa Imaanu'eel Maakiroonii fi Maariin Le Pen duulana filadhaa isa dhumaa guyyaa har'aa taasisanii jiru. Roobii kaleessaa haasaa sa'aatii 3 kallattiidhaan televezyiinii irratti darbaa tureen waa'ee walitti dhufeenya Raashaa fi Firaans waa'ee mata haguuggannaa musliimotaa irratti walfalmii jabaatu ture. Imaanu'eel Maakiroon paartiin Maariin Le Pen filannoo bara 2017 dura baankii Raashaa irraa qarshii liqeeffachuu isaa qeequudhaan dubbataniiru.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan Maariin Liipeen baankoowwan biyya isaanii waan liqii isaaniif kennuu didanii fi baankii Raashaarraa liqeeffachuu isaanii ibsaniiru. Maariin Liipeen yoo pirezidaantii biyyattii ta'anii filataman haguuggannaa mataa musliimotaa yookiin hijaaba keewwachuu seeraan akka dhorkamaa taasisan ibsaniiru. Yaada Liipeen kanaaf kan deebii kennan Imaanu'eel Maakiroon biyyattii keessatti wal waraansi akka ka'u sababa ta'uudhaaf deemaa jirta jechuudhaan qeequun isaanii gabaasameera. Filannoo dilbata dhufu taasisamu kanarratti Imaanu'eel Maakiroon dhibbeentaa 10 oli caalmaa argachuudhaan marsa lammaffaadhaaf akka filatamuu danda'an tilmaamamaa jira. Hordoftoota keenya odiin irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa antamsaafamu qophii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya yeroo sagantaa kana jalqabnurra rakkoo teeknikaa uumameef nu of kalchaa jenna. Amma gara gabaasa itti aanutti ceena. Itoophiyaa keessatti sababa lolaatii fi walitti bu'iinsatiin dhaabbatoota fayyaa barbadaa'an deebisanii ijaaruudhaaf hojiin jalqabamuusaa ministeerri fayyaa beeksiseera. Di'eetaan ministeera fayyaa Dr. Ayyala Tashooma akka jedhanitti akka guutuu biyyaatti dhaabbileen fayyaa sababa rakkoo nageenyatiin miidhaman 3,000 ol. Naannoo Amaaratii fi Affaar keessatti hospitaalonni barbadaa'an keessaa hojiin 36 ta'an deebisanii ijaaruu jalqabamuu himame. Tsahaay Daamxoo ibsa kenname hordofuudhaan gabaasa qindeessitetti dabarra. Naannoo Amaaraatti hospitaalota 40 buufataalee fayyaa 452 keellaa fayyaa 1,728 naannoo Affaaritti ammoo hospitaalota 2 fi buufataalee fayyaa 24 keellaa fayyaa 52 irratti miidhaan kan ga'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuzitti hospitaalota 6 fi buufataalee fayyaa 36 waliigalatti akka Itoophiyaatti wal waraansa waggaa tokkoof walakkaa gaggeeffamaa tureen dhaabbilee fayyaa 3,000 ol irratti miidhaan gaheeraa jechuun ministeerri fayyaa ibsee jira. Deetaan ministeera fayyaa Dr. Ayyala Tashoomee akka ibsanitti dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessaa harki 87 deebisanii ijaaruu fi suphuudhaan gara hojiitti galaniiru jedhan. በአሁኑ ሰዓት 36ቱ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። yeroo ammaa 36 gara hojiitti akka galan ta'eera. Sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa miidhaman misoomaaleen bu'uuraa kan dhaabbilee fayyaaf barbaachisan manca'anii turan hundi guutamee fi dhaabbileen kun sadarkaa gaariidha jedhamuun suphamanii hojiitti seenanii jiru. Garuu sababa garaagaraatiin hanqinni galtee tajaajila fayyaa guutuu taasisuu bakka tokko tokkotti hanqina qaba. Hospitaalotni 6 ammatti hojii hin eegalle sababa rakkoo nageenyaatiin ammallee nageenyi bakka sanaa amansiisaa waan hin taaneef gara buufataalee fayyaatti yeroo dhufnu 414 naannoo Amaaraatti 20 Affaaritti 33 ammoo Oromiyaatti suphamanii tajaajila kennuu eegalanii jiru. Garuu naannoo Beenishaanguliin ilaalchisee odeeffannoo gahaa hin arganne. Wayita wal waraansaa fi walitti bu'iinsa kana ambulaansonni buufataalee fayyaa keessatti tajaajila kennan 124 saamamaniiru. Kaan ammoo miidhaan irra gaheeraa kan jiran Dr. Ayyaleen kanneen miidhaman suphuu fi haaraa ammoo 13 gara hojiitti akka galan taasisameeraa jiran. Sababa waraanaatiin lammiilee gochi garaagaraa irratti raawwatame miidhaa xiinsammuu fi qaamaarraa baraaruudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Tajaajilli wal'aansa foddaa tokkos dhaabbilee fayyaa hunda keessatti kennamaa jira jechuun Dr. Ayyaleen ibsanii jiru. የዋን ስቶፕ ሾፕ ክሊኒክ የሚለውን ማቋቋም ነው አንዱ ስራችን። Tajaajila kiliinikaa foddaa tokko kan jedhu hundeessuu ture hojiin keenya ni jalqaba. Kanaaf bakka rakkoon kun mudatetti yeroo tokkotti tajaajila garaagaraa akka argatan gochuuf hojjetamaa ture. Namoonni miidhaan qaamaaf xiinsammuu irra qaqqabe kun akka tajaajila kana argataniif dhaabbilee tajaajila kana kennan uumuu dandeenyeerra. Hojii keenya keessatti namoonni bakkeetti ba'anii of mul'isanii rakkoon kun qaqqabuu himatan gargaaruuf rakkinni hin turre. Garuu namoonni baay'een ifatti ba'anii rakkoo isaanirra qaqqabe ibsachuu hin dandeenye akkasumas fedhii hin qabne jiru. Kana qorachaa jirra. Maaliif namoonni kunneen yeroo tajaajila fayyaa barbaachisu argachuu waan qabaniif isa hojjechaa jirra. Gareen dhimma kana qofa hordofu of danda'ee bobba'ee jira. Ministeerri fayyaaf hospitaalli ispeeshaalaayizidii Amaanu'eel wal ta'uudhaan rakkoo xiinsammuuf kanneen biroo irratti hojjechaa jiru. Leenjis kennaa jiru. Ogeeyyii naannoo miidhamtootni jiraniif. Sababni isaa
ogeeyyiin naannoo rakkoon kun itti uumame jiran tajaajila kana sirnaan itti fufsiisuuf kanneen of dhoksanii jiran illee itti dhiyeenyaan akka gargaaraniif haalli amma jiru kana fakkaata. Dr. Ayyaleen itti dabaluudhaan hospitaalonni 6 ammallee bakka rakkoon nageenyaa jirutti waan argamaniif deebisanii suphuun rakkisaadha jechuun eeraniin. Haa ta'u malee sadarkaa buufataalee fayyaatti naannoo Amaaraatti buufataalee fayyaa 414, Affaaritti ammoo buufataalee fayyaa 20, naannoo Oromiyaatti buufataaleen fayyaa 33 deebisanii suphuudhaan tajaajila wal'aansa hatattamaa fi tajaajila fayyaa kanneen biroo kennaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Dr. Ayyaleen gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Sagantaan keenya raadiyoonidhaa fi televezyiinii malees karaa intarneetii, feesbuukii, yuutuubii akkasumas marsariitii VOA Afaan Oromoo irratti kallattiidhaan dhihaata. Yaada sagantaa keenya warratti hundarratti qabdan karaa miidiyaalee hawaasummaa kana nu biraan gahuu itti fufaa isiniin jenna. Gabaasa itti aanutti yeroo ceenu immoo falmitoonni mirga namoomaa biyyoota Afrikaa lixaa 15 kan ECOWAS jedhamu murtiin dhimma seeraa saayibarii yookaan immoo marsaa intarneetii Naayijeeriyaa laalchisee ba'e faarsanii itti toleera jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan Naayijeeriyaa murtii dabarfame san fudhatee hojiirra oolchaa jedhanii akka yaadne ibsanii gabaasa Timootii Obiyeezoo Jaalanne Gammadaatu dhiyeessa. Mana murtii ECOWAS isa Gaanaa Akraa jirurraa abbaa murtii kata'an Keekuraa Baanguraa akka jedhanitti seera yakka saayibarii kan Naayijeeriyaan bara 2015 baaste kutaa 20ffaan chaartara mirga namoomaa kan Afrikaa kuffisee aangawoonni akka fooyyessan gaafata. Seerri wal falmisiisaa ta'e kun namoonni ergaa sobaa marsariitii irratti beekaa maxxansan irratti murtiin kennamnaan hanga waggaa 3 akka hidhaman yookaan adaba guddaa irratti mura. Kunis lammiiwwan keessumaa gaazexeessota gabaasa waa'ee aangawootaa qeequ maxxansan irratti hojiirra oolaa ture. Chaartara Afrikaa kan waa'ee mirga namoomaa kan mallatteessite Naayijeeriyaan aangawoonni ishee murtii kenname irratti deebii kennuuf jiran. Garee mirga namoomaa kana keessatti piroojeektii itti gaafatamaa mirga hawaasaaf dinagdee fi ittaanaa daayirektera ta'uun waggootii dheeraaf seera kana falmaa ka turan Kolaawolee Oluwadeeraa murtii darbeef galateeffatanii jiru. Dhumarratti manni murtiin wajjin waliigaluu isa gammannee jirra. Seerri yakka saayibariitiif bahe gaazexeessota waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti gargaaramaa turan maxxansaa Cross River Watch ka ture Agbaa Jaalingo akka seera kanaatti bara 2019 keessa malaammaltummaan mootummaan gaggeessa kan ilaaleen gabaasuu isaatii hidhame. Gaazexeessaan kun akka jedhetti yeroo hidhame sana gocha gara jabinaatu irratti raawwatame. Naqaanessu fedhan anarratti of jajan guyyaa ittaanu ganama konkolaataa Toyota Highlander jedhamu kutaa mi'a keessa kaa'an keessa na seensisanii imala sa'aatiilee 26 jalqabne. Manni murtii ECOWAS inni Abuujaa jiru Jalengoo irratti himata dhiyaate irraa walaba gochuun mootummaan doolaara 75,000 gumaa akka baasuuf ajaje. Aangawoonni Naayijeeriyaa seera kana pireesii fi lammiiwwan biyyattii ukkaamsuuf itti gargaaramuu isa jedhu san haalanii jiru. Murtii ECOWAS kenne kun gareelee kabajamuu mirga namoomaa fi walabummaa pireesiif qabsaa'an biratti injifannoo guddaadha. Garuu Oluwadereen yaaddoo biraa qaba. Murtii ECOWAS dabarsu keessaa harka 30 ka ta'u qofa aangawoonni hojiirra oolchu. Kana malees aangawoonni murtii darbe hojiirra oolchuuf suuta tiratuu sodaa jedhu qaba. There have been lots of judgments obtained by SERAP itself against the government efforts. Manni murtii ECOWAS murtii ofiisaa mootummaa Naayijeeriyaa irratti dabarsee qaba. Garuu mootummaan hojiirra oolchiin jira. Kun immoo uummataaf sagalee ta'uurraa nu dhaaba. Tarkaanfiin ittaanee fudhatamuu qabu murtii amma darbees ta'e kanneen biroo hojiirra ooluu isaanii fi murtii sanaaf ajajamuu isaanii mirkaneessuuf falmuudhaa jedhee jira. ECOWAS baatii kana keessa biyyoonni miseensa ta'anii fi manni murtii biyyoolessaa kana caalaa akka wal ta'uun hojjetan gaafatee jira. Dubbii himaan Amnesty International
Siyuun Bakaree akka jedhanitti Naayijeeriyaan murtii kennameef ajajamuun hooggantummaa fi cicha ECOWASiif qabdu agarsiisuu qabdi jedhan. A country that prides itself as a country where the rule of law is paramount. I think such a country. Seeraan buluun barbaachisaa ta'uu ibsuun kan boontu Naayijeeriyaan kun hojiirra kooluuf cicha qabdu agarsiisuutti fufuu qabdi. Aangawoonni murtii kenname kana fudhachuuf ajajamuu isaanii beekuudhaaf yeroon isaan geenye. Manni murtii ECOWAS Naayijeriyaa irratti murtii hedduu dabarsuus kan Naayijeriyaan hin kabajne jira jedhanii inni ammaa kun akkas akka hin taaneef abdii qabnaa jedhu Bakareen. Manni murtii ECOWASiif kanneen kabajamuu mirga namummaaf falman akka jedhanitti haala jiru hordofuu kan itti fufan ta'uu fi akkasumas haga danda'ametti hatattamaan hojiirra akka oolchuuf aangawoota ni yaadachiifnaa jedhu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceenaa qophii fayyaa. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee haadha fi daa'imaa yeroo haadholiin garaadha qabanii qabee dahuun booda jiru irratti xiyyeeffata. Naakoor Malkaatu ogeessa dubbisee Dr. Hayilee Gammachuu ispeeshaalistii ulfaatii fi gadaamessaati. Hospitaala Wallagga Amboo keessatti akkasumas dhuunfaadhaan hojjetan. Dr. Hayileen haati takka yeroo ulfooftu qabee amma deechuutti yoo xiqqaate yeroo 4 ogeessa fayyaa arguu akka qabdu akkasumas immoo dahumsaan booda haadha fi daa'imaaf hordoffiin godhamuu akka itti fufu gorsanii qophiin duraa yookaan immoo gaafii kunuunsa haadha garaadha qabduuf godhamuuf laalchisee yaada qaban ibsuudhaan jalqabanii kinooti. Kunuunsi da'umsa duraa hogii jennu dubartiin takka laguun ishee hafee ji'a 3 keessatti ulfi jiraachuu fi jiraachuu baachuu ilaalamuu qabdi. Isa san booda immoo naannoo ji'a 4 jalqabee hanga ji'a 6tti gizee tokko ilaalamuu qabdi. Inni sadaffaa ji'a 7 kaasee hanga ji'a 8 keessatti gizee tokko ilaalamuu qabdi. Kan afuraffaa immoo ji'a 9tti kan ilaalamuu qaban jechuudha. Egaa dubartiin kun yeroo 4 yookiin sanii olis ta'uu danda'a mana yaalaatti yogii deddeebitu fayyummaa isheetii fi fayyummaa daa'ima garaa keessa jiru san mirkaneeffachuudhaaf jechuudha. Yeroo deessu sanis gargaarsi akkaataa kamiin gargaarsi barbaachisaan addaatti jiraachuu danda'a. Of qopheessuudhaaf kan deddeebi'anii jechuudha. Eeggannoowwan isheen gochuu qabdu maali? Daa'ima isheef ofii isheef. Gargaarsi isaanii godhamu maali inni? Altiraasaawundii ilaalamuu qabu. Fayyummaan yookiin lakkoofsaan ijoollee sun daa'imti sun 2 moo 1 kan jedhamu. Gadameessa keessa jiru moo gadameessaan alaa jiru kan jedhudha. Kan biraa immoo gadameessumti isaanii sunuu fayyaa qabamoo hin qabudha. Gadameessaan alaanis wanti adda addaa jiramoo hin jiru kan jedhu qulqulleeffachuudhaa fi dhiiga irratti wantoonni ilaalaman jiru. Fincaan isaaniitti irrattis wanti ilaalamu kan ulfa kana jeequu danda'u kalee isaaniitti wal qabatee infekshinii wanta uumuu danda'u jiramoo hin jiru. Dhibee sootalaayidhaan kan wal qabatu gosni dhiigaa haadha sanii maal fakkaata? Poozitiiva moo neegatiiva? Qoricha barbaachisaa moo hin barbaachisu kan jedhu san addaan baafachuudhaaf gosa dhiiga sanii addaan baafachuun barbaachisaadha. Innis ilaalamaa jechuudha. Faayidaan isaa qoricha fudhachuuf dhiisuu qofa odoo hin taane odoo hin dahin yeroo da'umsa booda dhiiguun waan jiraatuuf gosa dhiiga isaanii san beekanii taa'uunis barbaachisaa waan ta'eef kan biraa hir'ina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedhan hir'inni dhiigaa sun yoo hammudatu ta'e kan qoricha liqimsamuun ayiraniidha saapilimentiin hin kennama isa saniin kan deebi'uu danda'uudha dhiigni kennamuu qabamu akkamitti kennamuu qaba kan jedhan murteessuudhaaf dhiiga isaanii hir'ina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedhan himoogiloobiiniin CBC kan jennuun jira inni ilaalamu vaayirasiin adda addaa kan haadharraa kara daa'imaatitti gadameessa keessatti darbuu danda'a erga dhalatanii booda darbuu danda'a isa sanirraayis haati sun bilisa moo bilisaa miti yoo haadha irratti argame daa'ima saniif baraaruudhaaf qorichi kennamu waan jiruuf of eeggannoodhaaf inni kun hin ilaalamaa jechuudha inni kun egaa adeemsa keessas wanti itti dabalamee ilaalamu jiraachuu danda'a haadholiin handagatan maal inni dhibee sukkaaraa hin qabnu jedhu garuu namni sukkaaraa hin qabnellee yeroo ulfaa dhibeen sukkaaraa kun isaan mudachuu danda'a jechuudha gestational diabetic mellitus kan jedhamudha yeroo hunda kan
sakatta'amee beekamuu kan danda'amu naannoo ji'a 6 hanga ji'a 7 keessatti jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa ammas namoonni odoo dhiibbaa dhiigaa hin qabaanne illee sababa ulfa baataniin dhiibbaan dhiigaa sun keessumattuu 7 booda sababa ulfaan wal qabatee dhiibbaan dhiigaa isaan mudachuu danda'a. Kanaafuu akkasitti hojii deddeebi'anii laalaman kana kan laaboraatooriidhaan yookiin altiraasaawundiidhaan alatti dhiibbaan dhiigaa isaaniitti safaramee beekamuu qaba jechuudha. Maaliif dhiibbaa mataa isaa danda'e haadha irratti illee lubbuu ishee dabarsuu danda'a. Daa'ima gadameessa keessa jiru sana illee miidhuu waan danda'uuf innis xiyyeeffannoon itti kennamu keessaa isa tokko. Kan biraa akka tasaatitti kan isaan mudachuu danda'u waa baay'eetu jira. Isaanis kaasetitti fakkeenyaaf dhiigni tasatti mul'achuu danda'a. Dubartiin tokko yeroo ulfaa dhiiga arguu hin qabdu. Yoo mul'ate sababni isaas maali? Akkamitti itti fufuu danda'a? Akkamitti dhaabbachuu danda'a? Kan jedhu mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo da'umsaa kunuunsaaf eeggannoon godhamuu qabu maali? Keessumaa bishaan bubbee dhangala'oo wajjin wal qabatee akkamittiin yeroo da'umsaatti eeggannoo gochuun irraa eegamaadha? Bishaan dhangala'uu hin qabu. Litiralee bishaan sun hoggii dhangala'ee daa'imti sun haati sunis riiskii keessa jiru jechuudha. Karaa haadhatiin yoo ilaallu baakteeriyaan bakka bishaan dhangala'ee saniin ol bahee gadameessa isaanii keessatti infekshinii uumee haadha san hanga lubbuun dabarsuutti illee saaxila baasuu danda'a. Da'umsumallee akka hin ciniinsifanne yookiin obstetric indication yoo qabaanne karaa opereeshiniitti illee geessuu hin danda'a jechuudha. Daa'ima yookiin isa gadameessa keessa jiru san immoo yeroo malee akka dhalatuuf sababa ta'a. Infekshinii horatee infekshiniin sun gadameessa keessatti illee yookiin immoo erga dhalatan illee dhibamanii akka miidhaman godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu deenjar saayinii keessaa isa tokko bishaan bubbee yoggii dhangala'ee hatattamaan mana yaalaa deemanii ilaalamudha. Daa'imti gadameessa keessa jiru sun yoggii dhalatee sirriitti akka hafuura baafatu qorichumti kennamullee hin jira haadhaaf jechuudha. Inni opshinii tokko kana bira darbee hatattamaan daa'imti sun dhalachuullee yoo han barbaachisu ta'e yookiin marfeen kennamee ciniisuudhaan lilmoodhaan qorichaan yookiin immoo opereeshinillee galchanii hatattamaan deessisuun barbaachisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan alatti mana yaalaa faarmaasii deemanii qoricha liqimsuu hanga ciniisuun waan dhufuu barbaadee fi eegi ciniisuun hin dhufaa yookiin immoo inuma jira kuni wanti jedhamu kuni ilaalcha duubatti hafaadha. Lubbuu haadhatis lubbuu daa'imaatis gaaga'uu waan danda'uuf bishaan dhangala'ee jennaan ittillee fakkaatee wanta biraatiin illee hanga ogeeyyiin addaan baafatanitti wanta san irra darbuun barbaachisaa miti jechuudha. Osoo kun hin hafne keessumaa fayyaa haadhaaf daa'imaaf murteessaadha wanti isin jettan yoo jiraate kanumaan haa goolabnu. Waa'ee ulfaa yoggii hankaasnu ta'e baay'ee xiyyeeffannoo waan barbaachisuudha. Maaliif haati sunis komplikeeshinii adda addaatiif saaxilamtuudha. Ulfi gadameessi keessa jiru sunis akkasuma. Kanaafuu bakka ogeeyyiin jirutti buufata fayyaatis ta'uu danda'a, hospitaalas ta'uu danda'a. Hordoffii yeroodhaan hordoffii isaanii jalqabanii akka ogeeyyiin nama gorsanitti itti fufu. Wantoota ogeeyyiin nama gorsan hubatanii yoggii barbaachisaa ta'etti ogeeyyii sana haasofsiisuun barbaachisaadha. Kana bira da'umsi gonkumaa sababa humnaa oliin yoo ta'e malee mana yaalaatitti buufata fayyaa ta'uu danda'a, hospitaala ta'uu danda'a, da'umsi achitti ta'uu qaba jechuudha. Dooktar Haayilee Gammachuu ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa hospitaala waliigalaa Amboo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha.